هذا الكلام للامرأة العربية. أنا اجتني شكاوي كثيرة جدا وحكاية كثيرة عن الامرأة العربية اللي عندها عاملة منزلية، تمام، وشغالات مثل ما بيقولوا، وفي منهم بسموهم خادمات، وإلا هي تقال عاملة منزلية أو شغالة، تمام، تشتغل مقابل أجر معين اللي هو شهري. هذا الأجر شامل غرفة في المنزل، المفروض أنه تكون مجهزة، وتحطي لها براد خاص فيها، وتخصصي لها أكل في البيت. ما في داعي تاكل من أكلك أو تخلص لك إياه أو تقولي لها أنه عم تاكلي زيادة عن اللزوم. تعملي لها مواد غذائية، سلة غذائية كل شهر أو كل 15 يوم، بحيث أنه تكفيها هاي لإلها عادي. يعني حتى أنا لما أسكن بسكن جماعي، خلينا نقول، عندي براد وبحط أغراضي، يعني لا تقليل من العاملة ولا شيء، ما فيها شيء، عشان أنت تكوني على بينة وراضي رب العالمين. شيء آخر، لما تيجي تجيب العامل المنزلية، او انت تجيب السائق الخاص لعندك اللي هو السواق لحرمتك، علشان ما تتعب، وعلشان ما انت توصلها، يوصلها السائق الخاص. المفروض انك كذلك الامر تبر فيه، لان ممكن يكون مسيحي، ممكن يكون بوذي، ممكن هندوسي، ممكن اي ديانة اخرى، ممكن يكون ملحد ما بيآمن. فانت بتعاملك الحسن معه بتظهر له اخلاق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام والدين الاسلامي. ليش؟ لانه هو لما تتعامل معه، هو جاي على بلد مسلم، شو بقول لك؟ بقول لك هذه اخلاق المسلم، ما بقول لك عربي. طبعا العربي ما هيك صفاته، ولكن بعض العرب جلفين، بعض العرب والنساء العربيات والرجال العرب جلفين ناشفين، يعني آه، البيئة بتحكم هذا الأمر، بيكون دمهم جلط، يعني ما في مرونة، ما بيكون قلبه وسيع، فبيكون هيك ناشف وجهه كأنه صاحي من النوم، وطول النهار بوجهه كأنه صاحي من النوم. لذلك ارحموا من في الدنيا يرحمكم من في السماء. وأمر آخر، تعاملوا مع هؤلاء البشر تعامل حسن، لعل وعسى أنه ينقل صورة حلوة لبلده، يقول شوفوا المسلمين كيف عملوني. ما بيقول العرب، ما راح يقول العرب، بيقول المسلمين بعدين العرب. شوفوا تعامل الأوروبيين مع المسلمين بأوروبا، تعامل طيب، بيعطوهم بيوت، بيزبطوهم. بعمري وحياتي ما شفت بلد عربي عم يعطي لإنسان بيت. يخرب بيتكم شو انكم معفنين، لك عندكم خيرات الدنيا والآخرة، عندكم مال الدنيا والآخرة، عندكم مال بعيش الكرة الأرضية كلها، بعمرنا ما شفنا عم تعطوا بيت لأي إنسان محتاج. ما في البخل عامي قلوبكم، بخلة 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 بشكل ما طبيعي، البخل osoo دابحكم akka دبح. namichi jedhu kana jechuu kilaasii addaa kennanii sarraatanyyaadhaafi tallaaja addaa kennaniifi waa ishii barbaachisu achi keessa kaa'aniifi bakkee hirribaa jechuudha. Hirriba ishii mijeessaniifi haga raftu san jechuudha. Sa'aatii guddaa ta'u sa'aatii xiqqaa raftu sanii sa'aatii waan raftu irra jechuudha. Sa'aatii raftu sanii waan gaarii raftu ta'i silaalan maaliif rakkata? Silaa ijoolleen gubattee murtii haga du'aa lubbuu baasumaa fudhatti. Kun dhabameeti miti namni qaata rabbi sodaachuu dhiise. Namni arabni jechuudha amma waan isin ilaaltu birriidhaa hojjetaa jirti ture nuuf hojjetaa hin jirtu silaalan malee nyaattee nyaachuu baattee duutee du'uu baattee dhimma isaaniitii miti jechuudha. Asaasan jechuudha walumaa galatti ramadaana kana xiqqoo si tallaajaa isaanii guutuudha malee tallaajaa isaanii qaata fa'aati ta'e qaata kiniini qofa baadhatee ta'a. Qaata jechuudha. Achi keessa yoo jiraate lamanii yoo jiraate achi booda kiniiniidha. Qullaa ta'a jechuudha. Maaliidhaaf isaa achirra dawaa fudhatani yoo dhukkubsatan kaa sukkaaraa kan maalii kana jechuudha. Atillee yoo dhukkubsatte fuuladooriin kan achi keessa jira jechuudha. Kana qofa ta'e qaata jechuudha. Silaa namni maaliidhaaf murtee hin taane barbee ijoollee mana sagaraa as jiraatee firaashii as kaa'anii fi bar mata rabbi ofirratti sodaanne wallaahi. Walla nama meeqa arge? Nama meeqa arge viidiyoo waraabanii firaashii isii as jira. Manni sagaraa bakki sagaraa isii itti baatu as jira. Shaanxaa isii as jira. Kana jechuun manuma sagaraa guddaa kana mana isii godhanii achi keessa bulchan jechuudha. Mee ittuma ilaalaa mee ilaalchi isaan nama akkasiitiif qaban.
nama akkana kana rabbi sodaata amma akkana kana rabbi irraa waa eeggata namni akkana godhu miskiina jechuudha. Ammoo ana ijoollee ta'in akka wallaalummaa kiyyaatitti waa takka isinii hima. Warroonni manni nyaanni hin jirre daladdan. Manni nyaanni hin jirre jechuun manni wannummaan godhatamuu hin jirre. Manni wannummaan godhatan mana keessa hin jirre ila habiibteetiya. Yoo har'a bitadhe madaamin gaafa hunda bitadhu naan jetti na rakkistii jettee hin sodaatin. Yoo gabbaateetiin haala mijataa ta'e gabbaatee nyaata fudhattu ta'e online godhadhu. Nyaanni ni jira ka online hin gurguramu. Balbala foosii fi location ergiteefi. Yoo haali siif hin mijanne waan mana jiru afaanis si haa qabdu kokkee keessa gasee tare kokkee keessa si haa baastu madaamin tante jechuudha. Ofitti hin laalin nyaadhu. Yoo hin godhatini wannummaan godhatanuu mana keessa hin jirre namni tokko laakoosaa fide namni shan yoo ta'e nyaata nama shanii qofa fida. Nama afuroo ta'e afur makkas si keessatti herreegan. Waa akkas yoo jiraate yoo raatee bakka maallaqa keessii kanan ta'e habiibti qimamitiya ofitti hin laalin nyaata kan kee fudhadhu alaa bitadhu nyaadhu. Duniyaan lubbuu kan keetiif hin taane. Duniyaan garaa kan keetiif hin taane. Duniyaan yoo ati dhukkubsite dhukkuba kan keetiidhaaf dawaa siif hin taane waa takka siif hin gootu. Duniyaan ma wannummaan jedhattuun uyyuu waan lubbuu keetii nyaannuu fi waa uffannuu fi waa sadaqannuudha akka amantaa keenya jedhutti. Kana alatti kakkaa achirraa abbaa fedhee nyaachisa rabbiin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata kiyya yooyya hawaasa koo qaalii baga jiraattanii silaa osoo akka namichi jedhu kan namni hundi jechuudha akkana yaadee akkana godhee fi miidiyaa irratti himuu baatanii osoo akkana godhan ta'e wallahi sarratanyaan murtee du'aatii miti matarra baadhattee jiraatti. Madaamii fi ijoollee isii matarra baadhattee barbe kaardii birrii 20 yoo aramni si guutti mi haga isin gammachiisu. Dalagaa isin dalagisiin jette sanirra daran bareechitee daladda. Yoo isii kasi qanyiftu taate jechuudha. Odoo mata daladdu dalagaa sun sarkaa bada. Osoo kiin meeshaa dhixxu meeshaa sarkaa bada. Sarkaa cabee kufa. Osoo uffata tokkos ta'u uffanni sarkaa gubata. Yoo ciqiciqisi malee keessa jiraata jechuudha. Garuu kaardii birrii 20 laal kaardii birrii 20 jechuun barbare waan xiqqeechuudha. Kaardii birrii 20 sii bittee fuudhi. Ebalu fudhadhuuti maatii kan keen dubbisiisiin jette gammachuu ati gaafa san dalagaani ooltu hin beektan. Kaardii birrii 20 nu gammachiisaa barbaadu. Nu waan guddaan barbaadu barbe. Miti kaardii miti fuula bareedaa nu kenna wallaan nu lubbuu kenna dhamnaa fi barjalaadha. Fuula bareedduu isaanii irraa yoo argite jechuudha. Kanaaf ijoolleen teena mana madaamii jirtan keessaafuu ijoolleen kiiloo 60 dhuftanii kiiloo 30 gaddeebaa jirta kiiloo 50 dhuftanii kiiloo 30 gaddeebaa jirta kiiloo 40 gaddeebaa jirta ofiin dagatina. Fayyaan faaya. Nyaanni yeroo hin argamnetti hin nyaanne dhukkuba ta'a. Garaachi kan kee yeroo argate hin nyaanne gaafa argate immoo midhaan daakuu hin danda'u. Gaafa midhaan garaa keessa garaachi kan kee hin daanne kiiloo gasii bu'aa deema hin huqqattaa dhukkuba irra bu'uu dandeetta. Kanaaf waan mana keessa jiru waan ijji kan kee argu hin dhiisin haraamummaan qabdu waan garaa kan kee achi keessa fudhattee hin deemin malee waan garaa kan kee achi keessa argite hin dhiisin dhibbin godhi nyaadhu haa gubatu. Odoo masii argitu nyaadhu. Silaafuu waa jalatanii miti odoo masii argitu nyaadhu garaa gubbi isinuu garaa si gubaa baatee miti. Nyaatanii yoo garaa gubatanillee uumaa miti. Gubaa irraa yoo dabalatan gubaa lammata argatan malee. Kanaaf ijoolleen teena mana nyaanni hin jirre daladdanii osoo dhukkubarra hin bu'ini osoo hamduun takka isin hin qunnamini osoo wanni isin daladda waggaa 4 daladdeeti wallaahi guyyaa 4 fayyaa guyyaa 4 kan keetii isin geettu. Kanaaf hin dagatinaa abiibocha rabbi sinaa eegu.